السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفونه المان أرمودا إذا الدنيا جرتن عندك السنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواسا أرمودا مسيسوتا قادسة فوشا تربى الماولم هواسا أرمو بالله كان قادسة فوشا تربى الماولو كست أرقمتن أيانا هندي فما قادسة فوشا تربى الماولو وقا جحفا seenaa isaatii fi akkasuma akkaataa bu'aa bahii hedduu keessa darbee as gahee fi akkasuma haala kitaaba qarqaba madda waloomaa jedhu kan agartee gaaddisa afooshaa torban ilmaan walloo seera ittiin bulmaata gaaddisa kanaadha hunda of keessatti hammatu kan Oromoo kutaa 11f tajaajiluu danda'a jennee itti yaadnee kitaaba kana of keessaa baasee akkasuma gaaddisa kanaaf gumaacha godhe fi akkasuma bu'aa bahii gaaddisa afooshaa torba ilmaan walloodha keessa dabree as ga'e isin ibsuu barbaada. Akkasuma ilmaan Oromoodha miseensonni gaaddisa afooshaa torba ilmaan wallootii fi akkasuma ilmaan Oromoodha idila addunyaarra jirtan namni viidiyoo haala ayyaana kanaatii fi akkasuma viidiyoolee garaagaraatiif suuraalee haala argaa jirtaniin maali kaayyoon isaa yookaan immoo yaadni gaaddisa kanaadha. Yaadni gaaddisa kanaa yookaan akeekaa fi kaayyoon gaaddisa kanaa maali jettanii gaafii isinitti ta'eef har'a xiqqoo irra isinii bahaa obsaan na wajjin turaan afeerraa kiyya. Seenaa gaaddisa afooshaa torba ilmaan walloodha kan hundeeffama biyya Yaman Sana'aa keessatti kan hundeeffame yoo ta'u kanaaf seenaa isaatii fi akkasuma ilmaan Oromoodha achi keessatti argamtan hundi keessanuu walumaanuu kan isiniif ifa godhu ta'a. Seenaa isaatii fi akkasuma haala tajaajila isaatii wal qabsiisee haala kitaaba kana keessatti illee argamu irraa hundallee yeroo naa kennuu baatu irraa mataa isinii tuqee darba akka isinii galu jedhee yaada. Kanaaf gaaddisni afooshaa torba ilmaan walloodha hundeeffamni isaa bara 2020 ji'a tokkoffaa kan hundeeffamedha. Biyya Yaman magaalaa Sanaatti jechuudha. Akkasuma ilmaan walloo nama 7 yookaan nama 8 hundeeffame. Namoota gaafsan hundeessan keessaa tokko gara biyyaa kagalee jiru jaala keenya akkasuma nu keessaa tokkollee kan akiraa deemee jiru rabbiin rahmata godhuu fi yaadachuu hin dhiisnu. Kaan walumaan jirra lammaatti rabbiin ammallee umrii dheertuu rabbiin nuuf haa kennu jaalalaa fi kabaja jaalala dammaaf daammoo baanasan illee nuuf haa kennu walumaan jirra. Akkasuma ilmaan Oromoo hundi kan keessatti illee argamudha. Kana jalqaba hundeeffama isaarraa kaasee akkaan itti agartee namoota hundi ittiin bu'aa bahii kana keessa ittiin waliin as geenye haga tokko irraa isinii tuquu yaala. Kanaaf ilmaan Oromoodha hundi keessanuu obsaan wajjin turaa isin jedheen jira galatoomaadha. Akkasuma bara 2020 hundeeffamee ilmaan Oromoodha ijoollee wallootiin kan hundeeffame waggaa 2 tajaajilanii lafa qabsiisanii gadhaabanii eegasii gara Oromoo kutaa 11tti dabalan. Waggaa 2 booda ilmaan Oromoo kutaa 11 ofitti dabaluudhaan argama jechuudha. Sababni ofitti dabalaniif afooshaa jechuun gaddaa fi gammachuudha. Gaddaa fi gammachuu waliin qooddachuudha. Du'aa jiruu wajjin qooddachuudha. Eega gadhaabanii waggaa 2 booda ilmaan Oromoodhaa ofitti dabaluudhaan argama. Hiriyoota qabnaa Oromoo kutaa hundarraa hiriyaa wajjin dalagnu qabnaa. Ka ollaa hojii galuu qabnaa hiriyaa qabna waan ta'eef gadda isaatiif gammachuu waliin qooddachuu waan dirqama nu ta'eef kanaaf wanni Oromoodhaan adda qabnu hin jiru ka jedhuun ilmaan Oromoodha hunda ofitti dabaluudhaan argama. Akkasuma waggaa 2 booda ofitti daballee waliin bu'aa bahii keessa dabarree as geenye. Bu'aa bahii hedduu keessa dabarree as geenye. Ammas gara fuulduraatti ilmaan Oromoodha akkasuma warri nu wajjin jiranis ta'e ka alaatis namoota agartee seera mana kanaadha kabajanii akkasuma agartee mana kana waan inni ta'ee hubatanii isaaniif ta'ee itti dabalaman hundaa'u kan ammatudha. Ilmaan Oromoodha as jalatti argaman kutaa hundarraa'uu as keessatti ni argamu. Kutaa hundarraa'uu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodha
keessattuu viidiyoo kana wanni waraabuu barbaadeef warroota biyya namaa keessatti kanatti wal dararaa jiru kana aadaa fi safuu cabsanii oromummaa waliin qabnu, amantii waliin qabnu, foonummaa waliin qabnu nu harkaa dhaa jiran kana nuti nama kanaafillee nu harkaa dhaamuusii miti, nama gartee kanaaf diigamuusii miti, nama kanaaf faca'uusii miti. Oromoo kutaa 11dha jechuudha. Kanaaf waan akkasiillee akka nurraa dhaaban asumaan ergaa kiyya jechuu barbaadeeti. Kanaaf gaaddisa kana keessatti Oromoo kutaa 11tu argama isiniin jedheen jira. Hundi keenyaa'u ija mirgaatiif ija bitaatiin mirgaa fi dirqama keenya beeknee akkasuma seera manaa kanaa kabajnee kan waliin jiraataa jirrudha. Hundi keenyaa'u jechuudha. Kanaaf seenaan mana kanaadhaa bu'aa bahii hedduu keessa darbe. Namni agartee garaagaraa gaafa walitti dhufe haalaa fi amalli isaallee garaagara ta'uu danda'a. Fedhiin isaallee garaagara ta'uu danda'a. Kanaaf ijoolleen gaaddisa kana hundeessite mataa taatee baadhattee ka deemaa jirtudha. Qarqaba jechuun waan waa baadhatu yookaan immoo waan agartee wal deeggarsaa wal baadhatee deemuudha jechuudha. Kanaaf akka nama agartee harkaan wal qabatee akka nama harkaan wal qabatee agartee bu'aa bahii tabba meeqa waliin baanee gadda isaa waliin qoodannee gammachuu isaas waliin qoodannee waliin tarkaanfachaa jirrudha. Gaaddisa kana keessatti namni mana kana fakkaatee gaafatti dhufu manni kun maal akka ta'e osoo beekuu dhufa, beekeetii wajji jiraata. Nutis immoo warri mana kana ijaaree mana kana gadhaabee ilmaan Oromoodhaa ofitti dabale of caalaa mirga isaanii eegnee, of caalaa haqa isaanii eegnee, qabeenya hawaasaa eeguun, mirgaa fi dirqama isaanii eeguudhaan seeraa fi heera irratti gartee abbaa balleesse wal lolachuudhaan wal gorfachuudhaan haalaa fi amalaan dura dursinee of kabajuudhaan eegasii namas kabajuudhaan miseensota keenya ija tokkoon laallee amantii fi kutaadhaan osoo waliin qoodne tokkummaadhaan kan hojii jiraataa jirudha. Kanaaf Oromoon kutaa 11dhaa hundi keessanuu manni kun mana keessanii, mana keenya, mana waloota jechuu barbaadeeti. Kanaaf hundi keessanuu bu'aa bahiin gaaddisa kana keessa waliin dabarre bal'inaan yoo kan isin ibsa yeroo natti dheerata. Kanaaf qarqabni madda waloomaadhaa kitaaba mataa isaa qaba. Seeraa fi heera ittiin bulmaata mataa isaa qaba. Kitaabatu qophaa'ee jira jechuudha. Kitaabni kun kitaaba ittiin bulmaataati. Kitaaba seenaa keessa darbee as gahe, kitaaba seenaa keessa darbee as gahe, ammas immoo gara fuulduraatti akka itti deemu mirgaa fi dirqama isaanii akkasuma adabbiilee garaagaraa seera kabachiisuu fi mana kana ittiin kabajuu fi kabachiisuu keessatti kitaabni kun ulaagaa isaa ka guuttatee of keessaa qabu jechuudha. Isinii galee kuni mana kitaaba gartee kan mana kanaati malee kan birooti miti. Kitaabni kun kan of keessaa baasnee hawaasa kanaaf gumaachine, kan mana kana ittiin hooggannu, kan mana kana ittiin tajaajillu, namni agartee naamusa isaa eeggatee, kabaja isaa eeggatee, mirgaaf dirqama isaa beekee, gaddaaf gammachuu biratti wal bira dhaabbatee nama tokko osoo agartee waliin caasifne wal qixxummaadhaan waliin jiraatudha. Nama kana ta'e immoo hoogganuufis wanni nu daangessu hin jiru, tajaajiluufis wanni nu daangessu hin jiru, ilmaan Oromoodhaan walitti qabachuudhaafis wanni nu daangessu hin jiru jechuudha. Kadidee agartee didee wanni nuti goonu hin jiru bakkitoon magaalaadhaa mirga isaati. Garuu kan mana kanatti dhufe of caalaa mirga isaanii eegnee, of caalaa dirqama isaanii eegnee, of caalaa isaan jaalannee mirga isaanii haqaa fi mirga isaanii eeguudhaan kan waliin jiraachaa jirrudha. Kan waliin jiraannudha jechuudha gara fuulduraatis. Namni mana kana keessa gufuun ta'a jedhe adabbiilee jira. Hawaasni ofii wal tuquus hin danda'u. Koree fi korees wal tuquu hin dandeessu. Koreen hawaasas tuquu hin dandeessu. Hawaasnis koree tuquu hin danda'u. Namuu seera mataa isaa kabajee deemu qofa. Nuti tokkoffaa seera mana keenyaa hawaasa barsiifatu. Seera kana eega baree mana kana seenee seera kana kabajee jiraachuudha. Kanaaf gaaddisi Afooshaa torba ilmaan Walloo Afooshaa magaalaa kana keessa jiru hunda keessaa wanni adda isa godhu Oromoo kutaa tokko of keessatti hammatee qaba. Nama agartee seera kanaan ala bahe yookaan immoo seera kanaan ala bahee seera kana kabajuu dide yoo agartee nuu lolame in lolannaa seeraan ni adabannaa yoo kadidee harka darbee deemu taate mirga isaati bakkittoon magaalaadha. Ka kana bira darbe ka mana kana keessa jiru
ija mirgaati fi ija bitaati garaagarummaan nama tokko kan wal caalu tokko hin jiru. Kanaaf seerri mana kanaadhaa kan nama hundaaf walqixaati kan nama hundaaf ija tokko laaluudha. Namni agartee mana kana diiga jedhus yoo ka jiraatu ta'e namni mana kanaaf hinaafus yoo ka jiraatu ta'e asumaanuu akka of kabaju dhaamsa dabarsaaf. Maaliif kana jette jechuun keessan hin oolu. Maaliif wanti kun ergaadha. Ergaan kun immoo waan hawaasaaf ta'a jennee yaadne hawaasa keenya gaaffiduun keenya dirqama jechuudha. Hawaasni keenya seera mana kanaa kabajuu, seera mana kanaa barachuu, seera mana kanaa kabajee jiraachuu, nutis seera mana kanaarra dhaabbanneetiin hawaasa keenya tajaajiluu irratti dirqama keenya waan ta'eef dhugaa jirtu walitti himuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Dhugaan hin mi'ooftu malee ni mi'oofte akkatti mi'ooftu qabdi. Namni dhugaa jaalatu dhugaan akkatti mi'ooftu ni beeka. Kan immoo dhugaan jaalatu dhugaan isattuu mi'ooftu. Nama gartee ololaaf yookaan immoo gartee nama diiguudhaaf tattaafatuuf nama akkasiitiif keessummeessuudhaafis yeroo hin qabnu keessummeessuudhaafis wanni nu dirqus hin jiru. Kan nuti jaalannu kan agartee nu jaalatee seera mana kanaa jaalatee gaaddisa kana jaalatee nutti as deeme harka lamaan qeeballee mataa keenya gubbaatti deemuudhaaf qophiidha. Ka kana bira taree ka didee gartee na gadhiisaa jedhu gadhiisa hakutu bakkitoon magaalaadha. Kanaaf seerri mana kanaadhaa kan nama hundaaf walqixaatti gaaddisni Afooshaa Torba Ilmaan Walloo hawaasa Oromoo kutaa tokkoof ija mirgaati fi ija bitaati. Ija mirgaatii fi ija bitaati gaaddisni Afooshaa Torba Ilmaan Walloodha. Seenaan isaatii gurguddaadha. Garuu himee isinii fitu asumarratti isinii gabaabsaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebana.